Godina Abbaa Wallaggaa aanaa Kiramuu keessatti gareen hidhattoota faannoo maatii milishoota ukkaamsuun dhaga'ame dabalata isaaf jalbilisee saba. Godina Abbaa Wallaggaa aanaa Kiramuu ganda qilxuu Aabboo keessatti gurraandhala 2026 gareen hidhattoota faannoo jedhaman maatii milishootaa jechuun namoota 4 butanii akka deeman maddeen keenya bakkichaa Arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Maqaan namoota humnoota kanaan butamanii kunneenis Dabaloo Namoomsaa, Tafarraa Baqqaluu, Sooree Lammii fi Aadde Yashii Abbabaa kanneen jedhaman yoo ta'u, milishoonni maatiin isaanii jalaa ukkaanfaman kunneen bulchaa aanichaa Biraanuu jedhamu maatii isaanii deeffachuuf deeggarsa gaafatanis deebiin akka hin kennamneef maddeen keenya ibsaniiru. Murni bilisiginnaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf daboo shiraa hedduu waammachuun itti duuluu bira darbee Oromiyaa keessatti leenjii waraanaa fi dhiyeessii hundumaa guutuufiin ilmaan Oromoo ajjeesisaa, saamsisaa fi qeerraa buqqisiisaa turuu yeroo garaagaraatti gabaasaa turreerra. Godina Arsii Bahaa aanaa Suudee keessatti jaliiwwan bilisiginnaa hawaasa saamuu daraanammeessan Jaalachaaluu Roobaa waan qindeeffate qaba. Godina Arsii Bahaa aanaa Suudee ganda Ashmiiraa Wargaan Bullaa keessatti shiftoonni bilisiginnaa guraandhala 2026 irraa eegalanii maqaa deeggarsa waraanaa jedhuun jiraattota irraa dirqamaan qarshii 3,000 guuraa jiraachuu maddeen Arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Kana malees aanicha guutummaa keessatti sababa deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti jedhuun sarbamiinsi mirga namoomaa ilmaan Oromoo irratti raawwatus akkaan cimee itti fufee jiraachuu maddeen itti dabaluun eeranii jiru. Koloneel Abiyyi Ahimad impaayera Itoophiyaa diinagdeen kuftee dandamachiisuuf jecha lukkeelee isaa kumaatamaan uummata Oromootti bobbaasuun saamicha ulfaataa irratti raawwachiisaa jira. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Mana Sibuu keessatti ergamtoonni bilisiginnaa jiraattota saamuu akkan cimsanii itti fufan guutuu gabaasichaaf Jaaleeraan Gameessa. Lixa Wallaggaa aanaa Mana Sibuu ganda Dargee Toobbaraa keessatti gurraandhala 2026 waraanni Abiy Ahmed nama maqaan isaa Obbo Muhammad Idris jedhamu jalaa qarshii 33,500 erga fudhataniin booda qotiyyoo lamas ooffatanii deemu maddeen Arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun gandichuma keessaa guyyaadhuma kana nama maqaan isaa Hamzaa Muhammad jedhamu jalaa ammoo qarshii 6,000 fudhachuu maddeen itti dabaluun eeranii jiru. Akka maddeen himanitti namoonni kunneen siyaasa kam irraa walaba ta'uu himuun ergamtoonni sirnichaa garuu maqaa sobaa waraana bilisummaa Oromoo deeggarta jedhu yakkanii saamicha ulfaataa kana irratti raawwachuu dubbatu. Godina Arsii Bahaa aanaa Muunessaa keessatti loltoonni bilisiginnaa manneen qonnaan bultootaa ibidda itti shiduun gubanii barbadeessuun dhaga'ame. Guutuun gabaasa kanaa akka ta'anitti isiniif dhiyaata. Godina Arsii Bahaa aanaa Muunessaa ganda Odaa To'aa iddoo addaa Wocaaloo jedhamutti guraandhala 4/2026 loltoonni bilisiginnaa manneen uummataa qabeenya guutuu wajjin ibidda itti shiduun gubanii kan barbadeessan yoo ta'u, namoota manneen jalaa gubatte keessaa muraasni maqaan Nugee Kadiroo Fattaansaa jalaa mana tokko midhaan kuntaala 28 fi meeshaalee mana guutuu, Faayisaa Kadiroo Fattaansaa jalaa mana tokko midhaan kuntaala 10 fi meeshaalee mana guutuu, Halloo Tibbeessoo nammoo qaama miidhamaa harka lamaanuu kan hin qabne mana 2 midhaan gumbii tokko guutuu fi meeshaalee mana guutuu, Kadir Badhaasoo Waaqayyoo jalaa mana 2 midhaan gumbii tokko guutuu fi meeshaalee mana guutuu, Oshaanoo Irreessoo Jaatamoo jalaa mana tokko midhaan gumbii tokko guutuu fi meeshaalee mana guutuu, Badhaasoo Waaqayyoo Dhaqqaboo jalaa mana 3 midhaan kuntaala 40 fi meeshaalee mana keessaa guutuu, Hajii Qabatoo Elemoo jalaa mana tokko midhaan kuntaala 20 fi meeshaalee mana guutuu, Faayisaa Dubee Bunee jalaa mana tokko fi meeshaalee mana guutuu, Dastaa Dubee Bunee, Birmajjii Agaamdaa fi Abdallaa Garbee Godoo kanneen jedhamanidha. Namoonni kunneen yakka dalagan qabataniif osoo hin taane sababa waraana bilisummaa Oromoon loltoota bilisiginnaa naannichatti haleeleef jecha yeroo isaan dhufanii nu lolan isin maal gootettiin jechuun qabeenya hawaasaa kana guutuu barbadeessuu fi namoota hedduus adamsaa jiraachuun ifoomeera. Godina Gujii Lixaa aanaa Sirroo Barguddaa fi Bulee Horaa keessatti waraanni murna maafiyaa PP dargaggootaa fi maanguddoota 260 jumlaan qabuun gara mooraa leenjii waraanaatti geessuun dhaga'ame. Jaalfalmataa lammii dabalata qaba. Godina Gujii Lixaa aanaa Sirroo Barguddaa fi Bulee Horaa keessatti waraanni murna garboonfataa PP kaleessa guraandhala 8/2026 dargaggoota abdii biyyaa ta'anii fi manguddoota jumlaan qabuun gara mooraa leenjii waraanaatti geessuun jiraattonni aanota kanneen Arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Akka jiraattonni jedhanitti namoonni jumlaan gara leenjii waraanaatti fe'aman kunneen waraana sirna bilisiginnaa afaan qawweetti dhimma ba'aniin dirqisiifamanii akka fe'aman himuun
namoota diddaa mul'isuuf yaalan ammoo reebicha hamaa irraan ga'uun fuudhanii akka deeman dubbatu. Aanota lameen gandoota garaagaraa irraa walitti qabuudhaan fuudhanii deemuu dabaluun kan himan jiraattonni aanaa surroo barguddaa gandoota akka galmaa irraa namoota 30, qajjimaa dibbee booraa irraa namoota 30, didoolee haaraa irraa namoota 47, dambalaa galaanaa irraa namoota 8 fi aanaa bulee horaa irraa ammoo gandoota akka gaadduu jabaa siree irraa namoota 47, roobii magaadaa irraa namoota 40, qilleensa mokonniisoo irraas namoota 40, bulchiinsa magaalaa garbaa irraa namoota 28, walumaa galatti namoonni 260 tiksitoota sirnichaan fe'amuu fi gochi kun jabaatee itti fufee jiraachuu himu. Yeroo garaagaraatti aanota godinichaa mara keessatti saamicha qabeenyaa raawwachuu, maqaa nageenya eegsuun bobbaafamanii nagaa uummataa booressuun, dargaggoota damsanii qabuun mana hidhaa sirnichaatti raarsuu fi dhiiga namoota qulqulluu yakkarraa walabataan gara jabinaan dhangalaasuun diinummaa dhala namaa ta'een ilmaan keenya hedduun sirna kana keessa ajjeefamaniiru. Kanaan isaan ga'uu dinnaan amma ammoo waraanaan impaayaratti inni kufti sodaa jedhuun raafama keessa galanii jumlaan ilmaan keenya adda waraanaatti geessuun akka dhuman taasisaa jiru jechuun jiraattonni eeranii jiru. Godina Arsii Lixaa aanaa Siraarotti ergamtoonni faasistii Abiy Ahimad bifa haarawwaan manneen jalaa diiguuf jiraattota dorsisaa jiraachuun himame. Jaalaqaafan fayyaarraa waan qindeeffate qaba. Godina Arsii Lixaa aanaa Siraaroo magaalaa Lukkee duwwaa tokko keessatti lukkeeleen bilchiginnaa beenyaa tokko osoo hin kaffalaniif manneen hawaasaa diiganii mancaasaa jiran ammas bifa haarawaan mana hedduu diiguuf jiraattota doorsisaa jiraachuu jiraataan magaalichaa Oromiyaa Naashinaal Miidiyaaf ibsee jira. Lukkeeleen ergama qaama isaanii oliirraa itti kenname galmaan ga'uuf ifaajan torbee darbe keessaa namoota obbo Amaan Waarisoo, obbo Boonaa Abdoo, obbo Bakkalchoo Ganamoo, obbo Hajii Muhammad, obbo Dasitaa Amalee fi kanneen biroo danuu ta'an mana isaanii yeroo murtaa'e keessatti akka diiganiif mallattoo itti godhanii kan turanii fi mooraa isaanis jalaa diiguun doorsisa irratti raawwachaa jiraachuun barameera. Maqaa misooma koriidarii fi daandii magaalaa babal'isuu yookaan Smart City jedhuun ergamtoonni bilchiginnaa magaalota Oromiyaa cufa keessaa manneen daldalaa fi jireenyaa hedduu sababa tokko malee uummata jalaa diiguun bakkeetti hambisaa kan jiran ta'uu yeroo adda addaa irra deddeebiin isiniif gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Nooppaa fi Daarimoo keessatti ergamtoonni bilchiginnaa bosona gubaa jiraachuun himame. Jaalamartii Oromoo dabalata qabdi. Godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Nooppaa fi Daarimoo keessatti jaleewwan hawaasa iraarsuuf ajaja sirna abbaa irreen bobbaafaman guraandhala 3 fi 4 2026 wobootu keessa jiraata jechuun qabeenya uumamaa bosona gandoota 3 keessatti argaman kan akka Jaftii, Adaree fi Bulee Horaa jedhaman keessatti tilmaamaan hektaara 100 ol kan ta'u abidda itti qabsiisuun mancaasuu jiraattonni gandoota kana arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka jiraattonni kun dubbatanitti lukkeeleen waraana PP faayidaa bosonni qabu osoo beekanii sababa tokko malee sodaa fi rifaatu woboo irraa qaban irraa kan ka'e waraana bilisummaa Oromootu keessa taa'e nu rukuta jechuun qabeenya hawaasichaa fi qabeenya uumamaa gandicha keessatti argaman mancaasaa jiraachuu ifoomsaniiru. Goolissitoonni waraana bilxiginnaa goleewwan Oromiyaa mara keessatti maqaa woboo nyaachistu isiniin da'oo godhatanii nu haleelaa jiru jedhu sababeeffachuun akka waan waraana bilisummaa Oromoo balleessaniitti yaaduun hawaasa gandoota baadiyyaa garaagaraa keessa jiraatan buqqisaa, saamaa, ajjeesaa, ibidda itti qabsiisanii qabeenya uumamaa fi kan nama dhuunfaa ibiddaan gubu cimsanii itti fufanii jiru. Godina Harargee Lixaa aanaa Xuulloo bulchiinsa magaalaa Hirnaa keessatti jiraattonni rakkoo bishaan dhugaatiif saaxilaman bal'ina isaaf jalwa biyya. Godina Lixaa Harargee aanaa Xuulloo bulchiinsa magaalaa Hirnaa keessatti jiraattonni sababa ergamtoota bilchiginnan rakkoo bishaan dhugaatiif saaxilamanii rakkataa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Lukkeeleen saamicha hawaasaan dinagdee dhuunfaa isaanii dagaagfachuu aadaa godhatan magaalicha keessatti maqaa bishaan isiniif galchina jedhuun jiraattota raarsanii maallaqa guddaan qarshii miliyoona 6
keessatti walitti guuruun hanga ammaatti rakkoo bishaan dhugaatii magaalichaa kan hin furin jiran ta'uun baramee jira. Akka jiraattonni magaalichaa ONM dubbisee ibsanitti jaleewwan kunneen ujummoo bishaan dabarsu muraasa bitanii bakka tokkotti walitti qabuun akka waan gaaffii hawaasaa deebisaa jiranitti maallaqicha waliif qoodanii dantaa dhuunfaarra oolfachuun gowwoomsaa kan jiranii fi ujummoon bishaanii duraan isaaniif diriirfamee jirus sababa sirnaan hojjetamu hanqateef lolaa gannaan salphaatti kan diigame ta'uu dubbatu. Bishaan moommee lagaa waraabamee fe'ii sarreen gara magaalichaa dhaqu bitanii dhugaatii, dhiqannaa fi nyaata ittiin qopheessuuf itti fayyadamaa jiraachuurraa kan ka'e dhukkuboota qulqullina dhabuu bishaaniin wal qabatanii dhufaniif saaxilamaa akka jiran itti dabaluun ibsanii jiru. Goleewwan Oromiyaa mara keessatti jala deemtonni umurii barcuma murna gabroonfataa bilisiginnaa dheeressuuf halkaniif guyyaa wixxifatan waan hojii sirrii hojjechaa jiran fakkeessanii maqaa bu'uuraalee misoomaa adda addaa da'oo godhachuun qarshii guddaa saamanii tajaajila hawaasni argachuu qabu dhabsiisaa jiru. Pirezidaantiin Chaayinaa Shiin gara dhuma waggaatti Ameerikaa daawwachuuf akka ta'e himame jaalboree addunyaa dabalata qaba. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhuma bara kanaa irratti gita isaanii hoogganaa Chaayinaa Shiin Jinping Waayit Haawusitti akka keessummeessan himuun daawwannaan kunis biyyootni dinagdee addunyaa olaanoo lamaan hariiroo waraana daldalaan rakkoo keessa gale deebisuuf yaaluu irratti xiyyeeffata. Tiraamp yaada kana kan kennan gaaffii fi deebii NBC News waliin taasisaniin roobii darbee waraabame irratti guyyuma inni fi Shiin waa'ee daldalaa Taayiwaan waraana Yuukireenii fi haala Iraan irratti haasawaa bal'aa taasisanitti Tiraamp ji'a eebilaa keessa osoo Shiin Ameerikaa hin daawwatin dura gara Chaayinaa ni deemu jedhamee eegama. Gara Waayit Haawus dhufaa jira gara dhuma waggaatti jedhan Tiraamp gaaffii fi deebii kana keessatti kutaaleen isaa dilbata kaleessaa tamsa'aniiru. Biyyoota addunyaa kana irraa humna guddaa qaban lamaan kunniin hariiroo baay'ee gaarii qabna jedhan. Tiraamp waggaa tokko dura erga gara Waayit Haawusitti deebi'anii as taarifa baay'ee kan dhiyeessan yoo ta'u taarifa damee addaa sibiila konkolaataa fi meeshaalee biroo irratti kaffalamu akkasumas tarkaanfiiwwan bal'aa kaayyoo imaammataa adda addaa galmaan ga'uuf fudhatan ifa godhaniiru.